hordoftoota kabajamtoota kiyya kun obboleettii teenya tana hundi keessan hojjaan argu jirtaniini kaleessa kamishaa ooltee turtee qorichallee fudhattee turteeni qoricha ammootu baay'ee laaffisee ture kaleessa mishaa turte walumaa galatti qoricha san anarraa dhaabee jennaan kun akkana ta'u jirtiini mee waan qabdaniin bira dhaabadha gara biyyaa akka galchu uffata gadi waan qabdaniin bira dhaabadhaati mucayyoo tana rabbii jedhaati gara biyyaa galchinaasiniin jechuu barbaadaani gaafa qoricha fudhatte garuu itti wayyaa baay'ee tokko laaftii baay'ee tokko akka tokko taati kunooti waltaraatti lufnee gara nama shaniitiin saafiin illee nu bira bulee ba'eeni akkasi eegaa bulee waltaraatti lufnee baay'ee dadhabneerra isinillee rabbii jedhaati nu gargaara isinin jennaan hordoftoota kiyya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akkam jirtan fayyaa keessanii ollaan nagaa bultee beekaa akkatti bulee abbatu beekaa jedhan haala ulfaataa fi haala baay'ee rakkisaa keessa jirraani obboleettii teenya tana kaleessaa dhenga daddawaa kenneefi ture kalee galgala xiqqoo hin laaffisee dawaa san irraa dhaabe haga dawaa kana dhaabneetiin jenne ammootu hedduu tokko dhukkufachuu jirti hedduu tokko akka malee ta'u jirtiini anis waan laaftee fi min sodaadhe kennuu fi dideebeetani garuu of beeytee turte amma ammootu hedduu tokkotti ka'ee nu cinqu jirti nu jeequ jirtiini kananullee mana arabaa keessa jirra akkuma obboleessa keenya saafii mana arabaa gad darbataniitiin jedhan mana inni keessa kireeffate nullee yookaan buru akkas nu gochuu jiranii kanaaf hordoftoota kiyya rabbii jedhaati waan qabdaniin bira dhaabadha waan qabdaniin gargaara kuno anillee waan qaburra osoo akkana isii wal rakkadhu anaafis naa guutee osoo hin ta'in wama qaburra waan rabbiin naa kenne darbee fi jiraani kanaaf hordoftoota kiyya asittis kuno gargaaru jiraani ammatti ishii jettee waa tokkollee nu dhuguu diddee waan ta'eef isin waan qabdaniin adaraa nu bira dhaabadha gara biyyaa galchina osoo kanarra hin fiigin ankaawuntii isii sinii hima ankaawuntii abbaa warraa isiiti waan qabdani gargaara ijoollee makkaa fi jiddaan keessa jirtan uffata ijoollee waggaa 10 qabdi waggaa 8 qabdi waggaa 5 qabdi waggaa 4 fi waggaa 2 qabdiini ijoollee isii kanaafis haadhaafis isiifis namni uffata meeshaa kennuu fi barbaada yoo jiraatani karaa keessaatiin nu qunnama waan barbaachisu goonee fi gara biyyaa ofirraa haa galchinu hordoftoota kiyya rabbiin fayyaa isin hin dhooggatini fayyaan biyya keessanii isin haa galchu mana nama afurin mana kana keessa gallaa beeytanii dubartiin ana waliin nama sadii qeerroodha saafiinis nu bira bulee isa kana mucayyoo taragaqqabne eeguu dadhabne hedduu tokko waliin rakkanne galgala akka gaarii turtee xiqqoo raftee turte achi booda kunu sa'aatii afurarraa qabne hagamma kunuuti namni rafee hin jiru isinis akkanumatti waan tokko dhudduu nyaatallee nu nyaachuu diddee qorichas nu furachuu diddeeni mee kanaaf rabbii jedhaatii nu bira dhaabadha nu gargaara gara biyyaa galchinaa lakkoofsa ankaawuntii abbaa warraa isinii hima isinii dheeressedhe ankaawuntiin abbaa warraa Qaasim Muhammad Juneedii jedhama maqaan abbaa warraa jechuudha ankaawuntii isaa isinii hima maqaan isaa Qaasim Muhammad Juneedii lakkoofsa ankaawuntii isaa 1000 qabadha 1000 30 91 89 72 tokko arresini deba 1000 30 91 89 72 tokko waan rabbiin isinii laaffiseen mucayyoo tana rabbii jedha bira dhaabadha birri takkas lamas jettanii hin tuffatina akka gara biyyaa galtee yaalamtuuni kanaaf rakkinnoota baay'ee qabdi waan ta'eef haa bira dhaabannu haa wal gargaaru walitti deebinaani baay'ee haala ulfaataa keessa jirra amma immoo kilaasii biraa seenee kilaasii biraa keessa jiraani Fadu namoonni zila jirtan ammallee namoota biraa irratti share nu godha lakkoofsa akkaawuntii ishee isinii himnaa qabadhaati namni gargaaruu barbaadan qofti gastii ergadhaa seenaa namoonni kallattiinaan obboleettii teenya tana gargaaruu feetan akkaawuntiin ishii Asta amosaka. Oh, siburan to akan sige. Akan lawan. Asmuka sabana rai pagacho sitalama. 1000 Sodoma 91 89 akkana miti dura qabbaa jettani balla dura qabbaa waan barreeffataniin qabbaa jetteeti gise isaan qophaa'an itti himta malee irra deebiif dura qabbaa okay yeroo takka qabbaa barreeffachuudhaaf qabbaa namni
barreeffadha qubeen isa jala barreessuu ni dandeessa. Qubeedhaan as jala nu barreessa warri wanta qabdanii maqaa waliidhaani. Okay qophootanii. Deebiillee barreessaa ture himi hin barreessa. Qubee wal keessa barreessina akka jechaadha seeraan. Uummata ammuma qabachuu hin dandeetta warri dhugaan gartee waan kana itti yaaddanii waan rabbiin alaatti seenaa rabbiif jecha namni jette akkaawuntii amma barreessu jecha afaan isaa keessaa bahu kanaan qabadhuuti. Rabbiif jecha achirra darbe akkasuma garee WhatsApp illee ijaarame hin jira yoo barbaadan garee WhatsApp sanillee seentanii qooda mataa keessanii fudhachuu hin dandeettan kun Sumayyaa yanee asii barreessitee jirti meelaa keeroo sirriidha argee jira kunoo kana qabadda kunoo ka Sumayyaa kana laal ka Sumayyaa kana gadoofa laalaatii qabadda kanuma jecha lakkoofsan barreessin jeen sirraa guba qeerroo martaate qeerroo maqaa wajji barreessi jedhiin ka maqaa wajji malee namaan ergamu bar كنوا قاسم على جاتن مصري برسيتا اللي ما عجب ابو شي ما غرغارين ورب الكعبه ادوني اكيد جوك يتغرغارو خاويو سيرا وتو دنديسا كوبي دام بريسا جي مارا كونكابو كوبي بريسا منير كي يابونو برديسني جراني لما انتو بريسي هذا جنتن كجتكم بريسيتي ماكا وجين كنو كبدا نسيت دوسيسا nada doسيسا اما مي نموني واني نوني يكي وربادا غاستير غدا جميله مي مالي يكي وربادا جميله ربي جدا شيء قد امي ور فيسبوك عليه هارغاني ربي جچ ها غرغراني ها بي يلو تيغلتو ni karkarra jedha ani warra nala fida kawai ganarranni gacha obleti telalle nam wanti kun wanti qataro qabani miti beeka ga wanta jamila nas jirta nan dokana yin wallahi kana gabte amma rahulu nan da na baro sa tarakun osu malata jamila ni karkarra jedha insha Allah duratti rabbiin obleti ten hafayisu dunya insha Allah ni karkarani le wa rabbina la fi sakanti kan ratni galti bismillah tole khalas akanti albiter tayu shiran galchi rabbi sibira jiratuna magarte durasna magargaratu raynam to kol fadu galato ebsitu rabbi jeli nam tulla marade ha haye kero insha Allah rabbi si hafayisu anilleni wan qaburani gargara insha Allah ربي أفيسو أنني سمعنا فايت مالا نيني بيت فياني وجرات مالا كسن ورقتني نلا جرانا كنا كن مدته دنداوان تي في بين وان تي إن شاء الله نينجر الله أدم تكنونية إن شاء الله أنا كم كدني نينجر تنتوبيا أبو رب سر عجالة الفاض وغلطهم يا أبو تلمع سدي بالبتش الفاض وغلطهم إمامات يا رب سر عجالته Alli barreessaa jiranii kan hojjennu hin dandeenyu barreessaa jirti akkuma kan jette kan biri kan fakkaate yoo jalataa illee deemte rakkoon qabu yeroo warroota wanni naa godhime Imrisha isaanii sajjalataa illee yoo deemte seentanii kun barreessite yoo siif mijate ati barreessuu dandeessaa siif mijate ati barreessuu dandeessaa oo siif mijate nima qosh Kero bakka inshallah ani barreessa rakkoon qabu resiitiin ergi yoo galchite shi tole rakkoon qabu Imrisha kunu ibsituu aanolee irraa birri Itoophiyaa akkuma 15 nuun iyyatee nin barreessa ishii tokko jedhi eegalii ka kaleessa galgala galmeesseellee jira amma isa tokko jedhi eegalii muftee 500 jettee 500 kamaaleeti adda baasii nu himi Dr. Tayyiba mee warri FPV jirtanillee obboleetti tina kana irra gargaaruudhaatti jirra kallattiidhaan waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh tola ni galcha inshallah nille suuti jira ما شاء الله ربي سرها هذا ربي سرها هذا
ربنا سياسة يسوع ربنا ما تنسى تتوان جولة سيتانو بالشو وانا سيطيا إن شاء الله أم برملا يوكان كان نرجع إن شاء الله أما دلنا درجوان طيبة وده كمان نرجع سنرجع يزبري ورطاتنا امرشا دكتور طيبة ريالا بافور نوكابي مري توبيا أگر كم كذا فور موشني شاتي كم كذا شلنا فكاتي نوكابي امرشا طولة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله صافي تعتلت سكاي أنا نرجع ثمان متى دكتور أوي كلان أنتمامني أنا كلان أنتمامني ليجا تني أم نفتي ينجرنا تني كم ليجا نكسر ورب الكعبة والله كنت صافي سعدي والله إذا تبيت ما تجيب لنا هنا أقول ومي أقول وما بقى فيديو ما أقول خلاص ندي أما ندي بجرا كراجرا أبشر لا أنا بين أنا ولدي بلام تجرتا والله يفهم جدّ أنا توري مين أمول له في بيجي تزين يسري إن كتونا تولفات دي هم أنا أقول والله بالله أما فإن شاء الله خلاص تبير أبشر بابا كيرا كون كابو أما ونقدان ويا أما على شيء كان أقول على الباي والنامتي ويا تولي قدو فوج على جباب سنت أكشين قرب ياقلتو مي ربي جدا نمني ومجيوتنا تكتي سير رانومرو نما يصير تندي منيرم رانومرو مي أسنوبا هيرو هيرو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يفهم كيرو لقيتا إيه jechuun waa'ee dhimma karaa tikeetti akkuma jedhe ejansiin isii gurbaan ejansiin biyyarraa fide beektaa wanti silaa gartee jiru tikeetti isiin danda'a jedheera. Hanga biyyaatitti hanga gartee isiin abbaa warraati filmaan isii bira geettutti anatu danda'a. Akkasuma gartee eegasii waa'ee nama isii achi as deemuun illee nuusuu kennaan amma namoonni argame bakka mootummaa san dhaqee wanta isii kana farramee fudhatu dhabamnaan dubbii oofanii tumanarratti as deebisaa jira gartee yoo deebisa waan rakkoo hin qabu. Hanga wayii boruutitti nama gartee bakka san nama jedhaqee waan kana farramee shortaa sanirraa fuudhu laalu jirra yoo sun dhabame fi kiyyaa karaas boru gargaratti yookaan immoo iftaanitti tikkeetti muruudhaaf dhumateera karaas wanni biraa wanni godhamu jiru haa deemtu gara daa'imman ofii haa galtu yookiin achitti inshaalla rabbi fayyisuun mala. Kanaaf guddaa kanaas namallee dararuun bu'aan qabu. Irrattuun namaa kammoo hedduu walii gallee jire bakka amma dhaqanii shortatti farramuu sanitti namni of duuba deebi'aa jira. Tuneen maafuu lubbuu waan taateef namni sodaataa jira. Yoo dubbiin cabte karaas akkasitti inshaalla wanni godhamu jiru ni deemti. Obboleessi keenya gadaa obsaa tokko Itoophiyaa kuma 12 seeneeraa fi hedduu tokko ulfaadha. Kuma 12 na fakkaatu. Hedduu tokko ulfaadha gadaa obsaa. Ankaawunti ammoo viidiyoo dalagee sarara fudhadha. Saafii amma wanni jiru. Rabbiin bakkatti baaste si haa gootuun. Namoonni as jira jettan saafiin tokkoffaa torbee tokko ol dalagaa fi dhaabee isii faana fiigaa jira. Lammaffaa immoo namni tokko oguu qophii hin qabaanne ol kaanii biyya deemuun ulfaataadha dhugatti dubbatuudhaaf. Namni biyyaan ba'a jettanii beektanii. Kanaaf yoo dandeessamee kallattii garaagaraatiin garaamaa garaagaraa turre jira dhugatti dubbatuudhaan namni makiinaa garaamaa qoy saafi anatu haasaa jira siin ta'e. Saafi wallageeffadha. Kanaaf namoonni ila والله بالله وانا كنا فنرت ناسين وان سلا ربي جري وجدد نار كان بلسين اني سلا رابع سلا لي بيك شو كنت انت وان كان رجل كلمه تقول لي ما كاي زمان تر خلاص ينجد ila safi wanto kofa wannan kana ila kai ka wan bira sajiru ne daga na da ge fadu ka walla ge fatun bare daga walla ge fatun bare da to kofa wani wan kana sau da jike si da chami tina daga yi si da chami tika kana hasaju safi din da mamata si da chami to nan kana hasajiru alli birasi bayra mal baita munir mal sai ta baita mutayon hamma tokko isatti laafti. Mucaan kun ammoo namni makiinaa ofuushaaraa garaagaraa dha'u maal garaagaraa dha'uudhaan garaamaan itti ba'a. Garaama turre jira. Garaama yaala gara kuma
shammu jahattu akkasirra jira. Namoonni biraa immoo kallattii isii karaa seeraatiin bakka shoxxaati farramee ka fuudhe isa. Namni biraa immoo achi bakka isaa bu'ee farramee fuudhuu sodaataa jira. Kana waan ta'eef yoo dandeettan kallattii danda'ameen gargaaranii qonnaa isaarra dhufaniif yoo deemanii waan guddaa miti nama meeqa as keessa jira kun Oromoon waan salphaadha maa wanni qaba. Rakkoon qabu laalachi. Barkuni namni keenya amma sadarkaa waan tokko siiba. Rakkina tokko jira nama keenya kana bira. Wal cina dhaabbachuun adeemsa kana keessatti dhabamuuf jira ta'u hin argee. Nama keenya ka waan kanarratti mijatu yoo jajjabeessine cinaa hin dhaabbanne amma ati yoo ati kophaa kee lama sadii afur shan jaanii hojjetta san booda namni yoo si cina dhaabbatee si hojiidhaan rakkoosa hojjetee waan barbaachisu sanis yoo siif hin guunne ati boru akkamitti nama bira dhaabbattu. Dhugaa namni keenya dhugaa dhiisa. Namni tokko waa hedduudhaan jira. Du'aan nama bira dhaabbachuu ni jira. Sagalee nama dhaabbachuu bira ni jira. Maallaqaan nama bira dhaabbachuu ni jira. Waa hedduu jira. Har'a yoo gargaarre boruu gargaara. Har'a marsaa kana namni hin gargaarre marsaa biraa gargaara. Rakkoon qabu du'aa godha, hojii godha, taaptaap godha. Rakkinni keenya hin dhumu, rakkinni Oromoo hin dhumu. Akkanatti deemuu qabna. Kanaaf namni keenya yeroo hunda dirqama maallaqa qofaa miti. Dengedda namni dengedda gargaartan amma har'a nama biraatti gargaara. Har'a namni gargaare boruu nama biraa gargaara. Kanaaf akkasitti walii himaa deemuu qabna. Ani amma akka kiyyaatti nama kanallee dubbadhee jira. Gizee yoo jenne booda dubbannaa jaan. Booda dubbannu gizee rakkoon jiru walumaan qabsiisnee dubbachuu qabna. Waa hundumaa dubbii guddataa maarree namni tokko yoo waa godhuu baadhee sila afaanuma nurraa qabatanii wayyaa. Ijoollee biyya Arabaa maal irratti xumuree yaada kaa'eef. Dhimma michoota nama wajjin qabsiisee jechuudha. Dhaggeeffadhaa nama 500 as jala jira. Carraa michoo sababa michoota naaf fayyadamne michoota ni gargaarra. Karaa Feesbuukaatii ani illee gamma kiyyaan ni naqaafi. Warri hordoftoonni kiyya akkaataatti gargaaranii ni jiranii alkeeriin na jala guutuudha. Dhuma rakkoon qabu. Nama 100 gargaarree galchine nama 100 wanta goonee jira. Torbaanuma kana keessa reef kumaa fi kadu'ee fi kamaraate sitti ergitiin jiranii kuma qabdaame nama meeqa halkanii guyyaa si bilbiluu anuu hifadheetiin jira. Dhimma ani biyya faranjii taayitiin ati si dararaa jira. Ani gama kiyya rakkoon qabu rabbiitti du'aa naa godhaa. Gaa'uma kanaan naan laffise hojii tanarra. Ati biyya Arabaa keessa jirta. Ati wanta qabda. Siigalee kiraa manaa qabda waallee qabda. Walii adda qooddachuu qabda. Amma maaliin murteesse ani? Rakkoon ol kaatee jirti. Namni keenya miidhamaa jira. Isii qofaa miti. Fakkeenyaaf isii qofaa miti. Namnummaa mana madaam keessatti fayyaa dhabe baay'ee jira. Ani waliin irra dhaabbadhe waan tokko waan akka ijoollee biyya Arabaatti gorsa tokko sidii kan waan maaliif namni baay'ee waan ilaalaa jiru jecha. Gargaarsa michiyoo tana booda michiyoo tana eega gargaarsinee galchinee booda namu akka naannootti dubbii tana yeroo 100 hin dubbadhu. Akka naannoo warri Jidda jirtan warri Riyaad jirtan warri Imaaraatis Dubaay jirtanus Abu Dhabii jirtanis Ajmaan jirtan asoo lubbuu jirtanii ijaarama dubbii gabaabaa wanni furmaanni keessan emerjensii itti qabuu dandeessan kana xiqqichaa qofa nuti qeeroo nama 1,000 nama miliyoona 1dhaaf sagalee ta'uu hin danda'u. Mubaarik Musammaa nama miliyoona 1dhaaf sagalee ta'uu hin danda'u. Isinii lubbuu keessanii ijaaramuu qabdan yoo ijaaramtan amma fakkeenyaaf warri Jiddaa jirtan bakka 10tti mantaan akka aanaatti illee mantaan akka godinatti mantaan akka walitti dhiyeenyaa mantaan akka Oromoo akka feetanitti wal ijaara. Riyaala 10 ji'atti waasaappiidhaan haya gaafa dhukkubsatte namni dhaqqabu isin ta'uu qabu. Waan xiqqoo hunda gadi fidanii waliin je'ina. Arrasiidhaan riyaaluma 10 ji'atti nama 100 ijaaramtanii isin keessa gaafa namni du'e reef keessa gaafa dhukkubsattan wanta gaafa rakkoon isin lage wanta
wanna kana irratti dhaabbatanii waan jajjabduu kana irratti yoo duutan reeffa keessanii asirraa za'aa 24 iyyina. Yoo dhukkubsattan za'aa 24 iyyina. Nama dhibbaadhaan ijaarama namni dhibba reyaala 10 kiyatti amma reyaalli 10 wanta zeenii fi wanta fuure reyaala 50 fi dhibba baastaani. Reyaala diidam yoo bitiyatti walii qabdanii kaayyattan. Jireenya keessaniif jireenyi keessan biyya arabaa eegate akka biyya arabaatti yaada. Yeroo hunda Muniir Buhaarii maarree jechuudhaan miti. Isin waan isinii oliitti namatti gadi dhufan. Wal quban qabdan. WhatsApp birratti TikTok irratti adeemsa jirta jidda hootti hurubbii keenya. Ammaan akka shamarraatiin dubbadha amma dur isteebii teeta shamarraati. Maammoota miti. Shamarran kuni rakkina guutu. Maali akka gaariitti gadi fageenyaan itti obsi dhaabbuu. Warri magaalaa torba jira Imaaraatis. Ajmaa warri jirtan akka ajmaanitti. Bakka shanitti illee ta'u bakka torbatti illee maan ta'e gurubbii rakkoon qabu. Warri Malkoeni Abu Dhabi Dubai warri jirtanis warri Kuwait jirtanis bakka jirtanii quba qabaadha afooshaa jaarradha. Kana sinarra michoon tuni gaafa jechiin nagaa waa lafaa qabaatan warri jittaa qaata haalli xumuree wanti jaa. As gubbaadhaa miti ijaaramuu isin baasa. Kanaan jedhuu barbaada irraa deddeebiitii yeroo 100 isin hime amma mitiyoota nan gargaarsee haa galchinu amma booda garuu ijaarama waan irratti buunaman lafaa kaatanii nuti dhuftanii wanta jeena. Ijaarama calma jettanii tiiftaraa fi jinnii fi masgiida maarree fi jinni dura isin dhaabbadha biyya namaa keessatti illee taatan. Biyya keessatti illee dhaabbadha biyya namaa keessatti illee itti danda'a. Kanaan jedhuu barbaada ani marsaa ji'aan kan dhufti waan meeqaatu abuushan meeqaatu. Anarkatti maal qabadhare? Askatti goota qabatu kabira. Mobaayilii? Siyaabitanii? Kalaas. Walaa majjin godha bakka. Mobaayilii siyaabitanii? Mobaayilii barbaada? Isaan magasiisan qaaqina. Magasiisan dubbatina. Enggak? Enggak, apa dia? Wallah. Tole Muniir kiyya galatoomii yaada gaarii baatee ulfaadhu. Wanni barbaadamu walumaa galatti yaadni keenya guutaan rakkataan ishiis ta'e kabiraallee ta'e hundi keenya rakkoon tun buraana birallee dhufuu dandeessi. Akkamitti rakkoo kana jalaa baanaa dhagabamutti. Kanaafi amma kallattiidhumaan akkaawuntii isinii himaa akkaawuntii irratti gargaarsisaa jirru akkaawuntii sannuu qabadhaa. Achii booda namoota irraa yaada fuffuunaa namoonni haftan immoo taaptaap koppiliingi sheer godhaa namoota biraa akka nu ga'u godhaa. Baankiin nigdi baankiidha. Kuma tokko barreessifataa jirtanii dhaabbataa deemaa. Kuma tokko 30 91 89 torba 21 haadha jaatan hedduu galatoomii barreessee jirti haati jaatan warri feeziidha warri amma gara ajjoomatti amma wanni nu goote imraa ammarraa ajandaa biraa osoo hin taane amma yaada tokko namarraa fuudhu yaadni murii kenne biraa irratti wanni dabalanii kennan hin jiru walumaa galatti yaada gaarii ba'ee jira muni walumaa galatti yaada walii galaa ba'ee jira yaadni kana hawwatamni ana alhamdulillah nuti gadi kaabillaalee alhamdulillah yaanni kana hawli Muniir kenne wanni kennite waan hin jirreef kallattiidhaan kana gargaarsaa deemaa jirra. Asaaxiroo gabaabsi. Okay, ninja okay. Wanni ni isin ijoo barbaadu obboleeyyan kiyya dirqama 10,000 miti kasanirraa eegamu 5,000 miti 20,000 miti. Ka quba tokko qabdaniis ka reyaala 100 qabdaniis ka reyaala 5 qabdaniis. Siifan asii shaashee sirrii miti akkaawuntii sirrii barreessine siifan. Ayya. Ka qabu 10,000 100 arku garuu gargaarsi
ريال دبا لما تو ريال شنتم تو قرشي كما لما تو غرغاس أما دمي إبسا ديني بونتي خنو قرشو ما يو باسني خطابو كما ديدا يو باسي وانتي تمرمي دير كما مالك قد أسرتي ياما ميرا في سوداتينا كما تكلي نكا رقون جو لما كنا نيونك namni diidam meeqata kuma dhibba akkasitti hisaaba kuma dhibbata kanaaf kumni takka tokko rizee waan hojjetan kan akkasitti السلام عليكم. ريدي جمال الرعاية قال ريدي جمال الرعاية كان كبي إمران أمو دكتور طيبان بريك مقرن نوري يترتي قال ميسي ريدي مال يتمين Galatoma ulfada siningeta berarti kedua wajib tahapnya atas semua sekolah tahap ini kita pada tahun ini wallahi itu terkadang jasa jasa sini hak belum Relasidiat sejak terkadang jasa anak Saudi Saudi sejak maka jiranan baba ki ya osod hotel no gargar te baret wallahi jarri badam ne jira ma wan jirtu jarana hundi ken dage isani duga jirto dubban namne biya amba jiru kuni hundu jiru mata isa ka ba an le jiru ala ba ilmani til manti guddu fada jirenne ka ba والله دلقات كذا دلقاتون لندن ورجع فسافين بركته والجرجارون قافتو كان سير رافودي أج قافتو كتنا رافودي عنك قافا دبين تنبك جيتو تيو أكسي والجرجار ماله يو كانوا مرة تيو كاسافير رات تيو كديك في عمتاته الرام مجايو تنا إشي مدته جراته مستيفات آي في قلتني دوتة فينجرتي سيا كذا أبامتي أكم تادني حتى هردو في ربو رجعو دندي سكنا ولكن كان نوغر غاري جور بارتي المغلطي ريدي انت سني ده ولا تيجر ولا واجب انا جالس في توجه سوا والله طبعا يروني فيديو كان اربو وكان جروب ولا عليه حتى سما سمو سما دي نمدي متو بوليان كبا حتى سما ilman itu aja nuti yeronin video tanah kan aku mama video yero warabang kanam to ko nama video warabang itu ajala tahu je tiga len yeronin video tanah kan arbu ilman itu hati itu atam tadi maliti biya orma jadi sini wana singkat be kan nama sini be jadi yeronin video pun argamu itu samu nama حتى كان براتو تدبرت بربا وانا تعبيته ilman siyo hati akana taate yani itu tingka buddha ke sagalu danget keroki wanni nasrati nyetu barbade kan arsa namni karkaro barbada garen ijarame jira kunen mot asjala tille moto gargaro ni dande sari ko hayla kana tija kana hubba selke ke barbada ti gara karta yo kita gara kita sensibna atas mammo atau rolerin accounting nyamman ti era gargara ji rukun ge tanto grup whatsapp re ji rusun tokko tabba orati wan mali fi anis nimbe kada ga jira namota zila jira ni fi faataw kon sinjed tabba orati tole ready ge ala subhana te ke sa wajjasuna namota jira jurukana لا اله الا الله كم تعرف يمكن ضافت لي تعرف karena aku worry amma wana nugad كم تكمل ولي والله انا بدو والله الوقت وقال لي كتبوا لي كده ريدي كي ديفما ريدي كي خلاص لما دبي اغباب سنو غراني يا ديبنا وان جرتو ترتيب التندين ولين كيسا ماليتا ديبنا اما الرحمات تجد بري وان يتدل غروب يورتي لفا كيسا
yoo barbaachisaa ta'e asirratti nu himi yookaan ammoo gara rahmateetti dabarree rahmate waan nu gargaaruun dhaamsa bitaan qaba. Gabaabsi kaabillaa